Jabaachuun dirqama siin jaa jabaadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halee viidiyoo tokko siin waraabeetiin jira. Waa'ee jabaachuuti viidiyoon sun. Amma namni hedduu viidiyoo sun laalii yoo fedhe hanjabaadha moo hanjabaa miti, hanlaafaadha moo hanlaafaa miti jee madaaluu danda'a. Garuu jabaa taatu laafaa taatu sun filannoo keeti feetu laafaa ta'e feetu jabaa ta'e. Jabaa ta'uun filannoodhaa miti dirqama. Filannoo keeti kun siin jiru laafaa taatee laaffattee hafuudha malee laafaa taatee akka nama gartee jabaatti ilaaltee hafte sunummaa siin godha jechuudha. Jabaadhuu siin jaa. Jabaadhuu jechuun maaliif siin jaa? Yoo laafaa taates jabaadhu, yoo jabaa taates jabaadhu. Yoo jabaatte malee fira hin qabdu. Yoo jabaatte malee nama hin qabdu. Yoo jabaatte malee humna hin qabdu. Yoo jabaatte malee biyya hin qabdu. Yoo jabaatte malee biyya hin qabdu. Yoo jabaatte malee uummata akka hin qabdu. Kanaafuu jabaachuun dirqama siin jaa. Jabaadhuu.